erga biyya dhuftee maa calliftee yoo callifne rakko yoo dubbanne rakko akka maataan lakkin calle duri mootummaa lagaatii ture duri mootummaa ormaatii ture ormatti quba qabu laaftu dhagaa itti darbullee laaftu karaa itti dhufullee laaftu kan ofii kan ammoo nama dhibdi kan ofii kuni kan ormaa shibalaan garagalchineet kan ammoo acuumne xiqqoo garafaa jirra jechuudha uleen itti deemaa yoo jettan yoo cabsuu taati kanumaa malee soodaafi miti waan biraati miti yeroo barbaachisaa ta'e dirma dubbannaa gama OMN'n hojiin dhugaa uummataa karaa Oromoo karaa dhugaatiin dhiyeessu jabaatee itti deema homaa shakkina waan hojjannu ittuma yaadaa eega keessanis dhagayaa akka isin barbaadattillee ibidda itti qabsiifnu akka mootummaan barbaadattillee bishaan itti kennu jituma kana ta'uu isaa deemna wal taane warra OMN balaaleffatutu hiriira galee jettani eega toobatee dammarame rakkoon qabu kaleessoon balaaleffates garuu immoo adurree toobattu akka hin taane sirreeffamee kaleessa namni nu hiisisaa ture arra ummata dhiifama gaafatee qajeelfee jijjiirama kana ce'umsa kana yoo gatee garu taate ta dabarte guddoo ta hafte guddoo jaa ummanni arabee tan dabarte guddoo xiqqoo ta dabarte garuu guddoo ta dabarte isaanii dhiisi abbaa isaanii irra sii dabarre jennee dadhabnee kan walitti kaane jechuudha kanaaf ka keenya warri kaleessa nu miidhaa ture warri nama ajjeese seeratti dhiyaatuu qaba yookiin gumaan fixatu qaba kan walirra hin dabalu ka saamee likkii malee deemessi waan saame san deebisuu qaba yookiin seeratti dhiyaachuu qaba garuu kaleessa nama ajjeese har'allee nama ajjeesu uummata qoqqoodutti yoo deeme kaleessa usaamee mallaqa kaleessa saame jijjiirama kana gufachiisee yoo kajeelu taate duyda dhayanii harkisiisuun dirqama uummataati qeerroon osoo hin ta'in mana murtiitiin jechuudha gara godinni Jimmaa kan Oromootii hin taane kan jettan Oromiyaan yoomta Oromoo taate Oromiyaanuu kan jaraatiif kabbaa garaa turte miti kan ummataa gochuudhaaf amma kan hojjetamaa jiru kan bareechaa jiru kan ummataa gochuudhaaf Oromiyaan biyya Oromooti bakka jireenya sabaaf sablammoota hundaati kana sirriitti qabachuu qabdan biyya teenya garuu mana sabaaf sablammiin hundi keessa jiraatu galma caayaa sabaaf sablammii Amaara Guraagee Tigree qofa osoo hin ta'in Chaayinaa Hindii Faranjii keessa jiraachuudha jiraatullee qabudha nuyi kaleessa maaltu dhuftan hin jennu nuyi nu keessaa deemaa hin jennu nuyi kaleessas kan qabsoomne biyyi keenya ta'uun beekame biyya keenya irratti mirga abbaa biyyummaa nu mirkanaa'e nulleen waan dandeenyu hojjetanne warri nuti dhufelleen nu wajjiin hojjete waan huurkaa keenya waan humna keenya namuu haa argannu nu geessina malee nurraa deemallee hin jennu nuyi kan hin fudhanne biyya keenya irratti nuti xalaawaachi isaan immoo asmachiin alaankii ta'uu hin barbaadudha akkasii miti kanaaf biyyi tuni ta'uunda keenyaati sabaaf sablammoota isin keessa jiran magaalaan Jimmaa biyya jaalalaati Oromiyaan biyya jaalalaati sabaaf sablammoonni nu keessa jiran obboleeyyan keenya nuuf risoorsiidha sabaaf sablammoota ofitti hammachuu qabna ofitti qabuudha qabna carraaqatanii haa durooman by the way sabaaf sablammii biraa osoo hin ta'in Oromollee yoo ta'e ka hatee duroomu ittiin dhiibu ka dalagatee duroomu garuu bira dhaabannaa jechuudha warri dhimmi biraa kan dhufe dhimma jecha South Africaatti ta'e irratti akkuma gaafa duraa yaadattan waan hedduu nama gaddisiisu warra achitti hirmaatee ni beeyna dhimma kanarratti tokko hawaasni achi jiruuf manguddoon abbootiin amantii achi jiran akka qoratan lammaffaa asitti abbootiin gadaa abbaa gadaa duraanii obbo Wayyanaa Sabbatoo jalatti warri turan warra achi jiru wajjin walitti hubannaa godhanii waan qoratamee irra geessan irratti hundaa'uudhaan akka aadaa Oromootitti furuu yoo gadandamu akka aadaa Oromootitti yookaan seeratti akka dhiyaatu kan lafa keenya kallattiin lafa kaa'ame jechuudha. Bifuma kanaan isaan maatiillee dubbisanii jiran kan beekutti akka gabaasa dhiyaatee bu'a qabutti inumaa gara Afrikaa Kibbaattis dhaqanii akka hubatan warra Afrikaa Kibbaattis fidanii as Jimmattis warra biraattis fidanii dubbii kana akka fixan
waliin mari'annee jirra jechuudha. Kuni goolabamuu qaba. Oopiniin ta'ee turuu hin qabu. Kuni abbootiin gadaatis hawaasni achi jirus dhimma kana saffisaan fixanii goolabbiitti godhanii nama keenya kan qalbii cabe kana qalbii diriirsuun barbaachisaadha. Anis amma danda'utti dhiibbaan goonaa akka OMN'tti waan waadaa galleessan dhiibbaa goonee gabaasa kumaa warri abbootii gadaa warri manguddoo bakkaan gaansan bakkaan geenye jechuun waan isaan gahan isin ga'u itti fufnaa jechuudha.